Hermeelaanii maaliifii kuftee kan jedhamu gaaffiin tokko ka'aa jira. Viidiyoon guyyaa kaleessa mana Abrahaamitti paartii lammaffaa gadhiifame jechuudha. Yoo yaa harka fuuni hordoftoonni gurree tuubii jalatti argamaa jirtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni maatii naa taatan ulfaadha galatooma Oromoo galatooma laayik godhaa jechuudha. Viidiyoo koo gaafa ilaaltan namni kamuu laayik godhaa. Egaa guyyaa kaleessaa paartiin lammaffaan gadhiifamee ture mana Abrahaamitti jechuudha. Hermiin uftee maal taate jettee isheenii maddi isaa ungatte maaliif ajee ruuttaatti deebi'ee ruuttaa gaafachaa ture Abrish jechuudha. Ani kana sana jeellee dubbachuun danda'u maaliif wanta argine tokko dubbachuun waaqa biratti fudhatamaa miti yoo ijaaniin argine ta'e jechuudha. Kanaafi xiqqoo Abrahaam haala gaariirra hin jiru jechuudha. I don't know maal akka ta'e hin beeku ani akkuma kana dura argaa turtanii Hermeelaanii sa'atii kenniteefii turte Abrahaamiif yeroo dura wal baran jechuudha. Sa'atiin sun amma harka isaarra hin jiru. Erga sa'atichi harka isaarraa bahee maaltu uumame moo eegga birrii mormaa Ruutiyyeen kenniteefi maaltu ta'e? I don't know. Kana lamaan gidduu ijoollee kana lamaan gidduu waatu jira jechuudha. Yumkiin Ruuttaa bira yumkiin immoo Hermeelaa bira waatu jira jechuudha. Akkasumatti giseen tilmaamu jechuudha dhugaa rabbii. Namni nagaanii akkamittiin mucaasaa waggaa mucaasaa ji'a mucaansaa keessa alate akkamitti irraanfata namni nagaan. Wanta kana dura dabarse namni nagaan akkamitti irraanfata. Namni tokko yoo kufee yookiin immoo adagaan makiinaa yoo qaqqabe eeyyeen yoo mataan isaa dhaameera ta'e dagachuu ni mala. Garuu immoo akkasumatti lafaa ka'ee jireenya isaa kana dura dabarse akkamittiin irraanfata. Abrahaam amma wantoota kana dura dabarse hundumaa dagatee jira akka viidiyoo kanarratti jechuudha. Viidiyoo isaan gadhiisan irratti wantoota dabarse hundumaa dagatee jira jechuudha. Kun immoo nagaadha jedhee yaadu'anii meebii ukkubee ta'uu danda'a. Garuu immoo ani kanan shakkee sa'aatiin sun erga harka sarraa bahee akkas ta'e ta'inna kan jedhuun shakkee dhugaa rabbii kanaa jechuudha. Walumaa galatti egaa Hermiini ani akka obboleettiitti sillaala gaafanni jedhu akkamittiin akka obboleettiitti na laalta nafaan akka kana ta'aa turte nafaana jaalallee fi jaalallee lamaan taanee turre akkamitti kun ta'aa jettee dubbachaa turte jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi Hermiini dogoggora guddaa dogoggorte. Viidiyoo kana dura hojjetaa turan irratti anillee irratti dubbadheen ture yeroo baay'ee. Hermiin filannoon isheen filatte filannoo sirrii miti. Abrahaam dursumayyuu Ruuttaa jaallata waan ta'eefi meebii Ruuttaa ma'aarsuuf gara ishee yoo ufe malee haadha mucaasaa isee akkamittiin dubartii biraa jaallata. Hermiini mircaan ishee kanuma dura kan dogoggortee jechuudha. Utuu yeroo masana lakki jaalala kana keessa hin gallu ati booddee garaadha mucaa keetti deebi'uu dandeessa. Utuu jettee of qabdeetti ta'e har'a kunoo ukkubarran buutu. Kaleessa viidiyoo umarratti kuftee jirti. Viidiyoon achuma irratti dhaabatee jechuudha. Kanaaf isheen amma keessi ishee baay'ee miidhamee jira. Kana dura yaadattu yoo ta'e Abrahaam gaafa fiqiriin hiriyyaa isaa ishee duraa sana gaafa inni viidiyoo irratti qabatee bahee qalabati go'ee fi piraankii go'ee Ruutiyyeen akkuma kana kuftee hospitaala galtee turtee jechuudha. Sinii galee amma isheen kunis immoo akkuma kana ta'aa jirti jechuudha. Sinii galee miti. Wanti kuni yeroo tokko diraamaa fakkaata jechuudha. Maaliif wantootuma kana dura shamarran warra darban irratti raawwatetu Hermii irratti raawwataa jira. Yeroo tokko immoo gaafa teenyee ilaallu immoo riilii dhugaama ishee fakkaatti jechuudha. Jireenyi isaanii jireenyuma akkasii namatti fakkaata jechuudha. Bichaa waan hundumaaf waaqayyo beekaadha waan ta'eef garuu immoo ani kanan jedhu ammallee taanaan Hermiin gidduu isaaniiti bahuu qabda. Abrahaam yoo maaliyyuu ta'e ammas deebi'ee gara Ruuttaatti araaramuun isaan dhufu. Amma yoo deebi'ee gara kee dhufe booddee mucaasaaf je'ee gara Ruuttaatti deebi'uun isaan oolu. Gaafa sana bakkeetti hafta. Kanaafi ani dhugaa rabbii kanaa miidhamuu isheen barbaadu.
garuu utuu irraa deebitee Abraam irraa deebitee mucayyoon bareedduudha waan ta'eef nama na jeetti heerumuu yoo inni immoo jaallachuu dandeessi jechuudha. Hermiini malkii qabdi garuu immoo dogoggorri ishee maayinni nama abbaa ijoollee jaallattee jechuudha. Jaalalli maalii fi abaluurraa na qabee abaluurraa maaf nan qabne jennee waan hamannu miti. Jaalalli gaafa nama qabu jaamaadha jedhu mitiire gin immoo anshee immoo yabaasii bakka nama dabbara maalii fi Abraam Ruutaanii eessaa akka Abraam kaaste namni wallaaltanii jirtan. Abrahaami gisee 30 29 beekanii ani subscribe isaa yeroo sana 2,300 ilaalama jechuudha. 4,500 ilaalama jechuudha. Akka kana miti. Ruutaan akka ufteen takkaamatti viidiyoo takkaatiin 50 gale 70 100 je'ee akkasti saffisaan qaxxitaa deeme jechuudha. Eessa akka ka'an ijoolleen kun ni beekna jechuudha. Ruutaa fi Abrish gaafa wal fuudhan firaashii tokko baraddisii tokko qabatanii mana kiraa kifilii tokko keessatti wal fuudhani. Akkasti wal fuudhani jechuudha. Akka Hermii kana miti. Kanaafi ijoolleen kun lafaa wal qabatanii ka'an waan ta'eef Hermiin gidduu dhaabatee dasna jaa like subscribe go'a.